Sandura ogunda dibia ijuman se arfu yomi daraba sininde madam manguton irgada ya dakhena himi sini mariha jiru to sadada yoni nan sidabe jalala jollo Baja mango to erkado didan yararfan fuduna badada Sinajina khot bariqatatna debu jalalasan darra wali bana ya da wali galle jalala soranna adawi jalala garagurna asida jalala denya garagurna Ay si falilta amma maduftan nalanna hafta jalalati namni narrabe wan agarsiisa qobana laata karayoti ay si falilta amma maduftan nalanna hafta jalalati namni narrabe wan agarsiisa qobana laata artisti Farhan Sulee bifa argitan kanaatiin muuziqaa isaa ajaa'iba kana haadha warraa isaa waliin taphateetu jira. Viidiyoo kana kanan argadhe TVF5 irraa yeroo ta'u guutummaa interview isaanii daawwachuuf linkii description jala isiniif kaa'ee xuquutiin daawwachuu dandeessu. Gama aartii Oromootiin muuziqaalee view miiliyoonotaan lakkaa'aman horatan keessaa kan Farhan Sulee isa tokkodha. Farhan Sulee yeroo kanatti sirbasaa waggaa 3 dura gallakkiseetiin view yookaan immoo doyii miiliyoona 8 argachuutiin sadarkaa afaan Oromoo keessaa sadaffaarratti argama jechuudha. Kan isa dursee jiru sirba Haacaaluu Hundeessaa maalan jira jedhuu fi kan Jamboo Jootee Beelbaa jedhu kan bara 2018 keessa dalagamedha jechuudha. Egaa artistiin kun dhimma jaalalaa irratti kan sirbuu fi jechi inni itti fayyadamu walaloosaa keessatti namoota hedduu kan laphee isaanii tuqudha. Keessumaa namoota jaalala keessa jiraniif sirboonni isaa hedduun ergaa fi dhaamsa gurguddaa dabarsu jechuudha. Egaa kabajamoo maatii Oromiyaa Total hanga xumuraatti hordofuu keessaniif galata guddaa qabdu. Viidiyoo kana like share taasisuun dagatinaa namni haaraa taatan Oromiyaa Total subscribe taasisuutiin maatii keenya ta'aa isiniin jenna. Hanga xumuraatti hordofuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Galatooma.